Akkaataa bilbila Wi-Fi isinii fiduu dide aappii tokkollee osoo hin fayyadamin harka keessaniin itti sirreeffatuu dandeessan. Bilbila yeroo isin Wi-Fi irratti hidhatuuf jettan password error jedhee isin cinqu jechuudha. Salphumatti daqiiqaa muraasa keessatti sirreeffatuu ni dandeessan jechuudha. Akkamitti akka itti sirreeffattan isteepii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Baga irra deebiin gara chaanaala Oroomaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Gama peejii Facebookaatiin Oksijii Miidiyaa Neetworkii follow godhuu hin dagatina. Amma kallattii maakara barumsaa isin dabarsaa. Nafana bu'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale bilbila Wi-Fi isiniif fudhatu dide otoo passwordii isaa beektanu password error jedhee isin cinqe salphumatti harka keessaniin akkamitti akka bilbila keessan sirreeffatuu dandeessan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Kana sirreeffatuuf karaa sadiin sirreeffatuu dandeenya. Karaa sadeenuu wal duraa duubaniin isin argisiisa. Tokkoffaarratti seetingii bilbila keenya keessa seenna yeroo tokkoof jechuudha. Seetingii keessa seeneetiin jira. Sana booda jechuudha asirratti kiyya Wi-Fi jedhee naafida keessan gubbaa kanarratti connection jedhee isin fiduu danda'a jechuudha. Wi-Fi ka jedhu kana yoo dabdan connection ka jedhu asirratti ni argattu jechuudha. Kanaafuu anama Wi-Fi ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliikiin godhaa jechuudha. Sana booda haala kanaan naa dhufa amma Wi-Fi asirra jira jechuudha. Wi-Fi kun amma asirratti shabbakamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf anama Wi-Fi kana passwordii isaa nan beeka jechuudha. Haaluma isin argitan kana passwordii isaa nan beeka jechuudha. Garuu yeroo nan itti passwordii itti naqe jechuudha naaf hin fudhatu jechuudha. Diimaa natti argisiisa. Kuno haala isin argitan kanaan diimaa natti argisiisaa jechuudha. Irra deebiyyaalee connect hin taane naan jedhaa jira jechuudha. Kanaafuu akkamitti isteepii baay'ee salphaa ta'een bilbila error jedhee isin cinqu passwordii osoo beektanu jechuudha. Sirriitti adda baafadhaa. Passwordii isaa kan hin beekne miti. Wi-Fi passwordii isaa hin beekne miti. Kan inni isiniin jedhaa jiru adda baafadhaa. Wi-Fi passwordii isaa osoo beektanu rakkoo bilbila keessanirraa isinii fudhatu dide bilbila Wi-Fi isinii fudhatu dideen isiniin jedhe. Kanaafuu maal gootan jechuudha hordoftoota kiyya. Fuula kanarratti maqaa Wi-Fi ni argattu jechuudha. Maqaa Wi-Fi isiniif hidhamuu dideessan ni argattu jechuudha. Maquma kanarra sakandii takka quba keessaniin gadi qabdu jechuudha. Yookaan bilbilli hundi tokko miti fuuldura isatti mallattoo seetingii qaba yookaan mallattoo barkoodii wayii qaba jechuudha. Sanumarra cuqaastu yoo qabaate yoo hin qabaanne immoo quba keessanii sakandii takka irratti gadi qabdu. Sana booda maal gootu jechuudha. Forget networkii fayyadamtu jechuudha. Isa gidduu kanarratti networkii kana dagadheetiin jira narraa baasi waan jedhu forget networkii ka jedhurra ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin asirra cuqaastan jechuudha. Forget network irra yeroo isin cuqaastan ni qulqullaa jechuudha. Wi-Fi duraan isin fidamuu dide sun hundinuu haarayatti deebi'aa jechuudha. Kanaafuu forget network ka jedhu kanarra nan cuqaasaa jechuudhaan. Sana booda barreeffamni reefuun tan asitti diimaan error jedhu sun hin jiru jechuudha. Haala kanaan maqaa Wi-Fi qofti naaf ba'a jechuudha. Gubbarratti naaf deebi'a jechuudha. Kanaafuu irra cuqaastanii jechuudha. Passwordii isa sirrii ta'e kan Wi-Fi itti guutuun osoo hin dogongorin passwordii Wi-Fi keessanii san itti guutan kamareefu isin dideessan itti guutanii jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu itti guutanii eega xumurtanii jechuudha. Maal gootanii jala kanatti gadi buutanii connect ta jedhu tana yeroo cuqaastan jechuudha. Kallattii maa Wi-Fi keessan isiniif hidhamaa jechuudha. Kun amma kiyya karreefuun tana jala kanatti barreeffamni diiman jiru sun haala kanaan connect naan jedhee jira jechuudha. Amma connect tahee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Karaan isa lammaffaan yookaan step isa lammaffaa seetingii bilbila keessanii keessa seentanii connection ka jedhu kana filattu yookaan Wi-Fi yoo jiraate Wi-Fi ka jedhu filattu irratti cuqaaseen jira. Bakkuma reefuun tanaa sanitti isin deebisaa jechuudha. Kanaafuu maqaa Wi-Fi keessanii isiniif baasa yeroo tokko quba keessaniin gadi qabdanii jechuudha. Manage network setting ka jedhu filattu yookaan mallattoo settingii fa isiniif fiduu danda'a fuulduratti akkuma karreefu yoo mallattoo settingii qabaate mallattoo settingii sanirratti cuqaastu jechuudha. Yookaan maquma Wi-Fi kanarra quba keessaniin gadi qabdanii dhuma irratti manage network setting ka jedhu ni argattu jechuudha. Irratti cuqaastu san booda show advanced option ka jedhu irratti gadi buuftu jechuudha. Sana booda DHCP ka jedhu kanarra jiraatu isa check gootu jechuudha asirratti. Kanaafuu bilbilli keessan staatiks irra yoo jiraate irra cuqaasuudhaan gara DHCP tti deebifatu qabdanii jechuudha. IP isaan amma staatiks irratti deebiseen isin argisa jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Yeroo tokko tokko lakkoofsi Wi-Fi keessan irra jiraa fi kan asirra jiru kun yoo wal dhabellee isiniif hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu mee amma lakkoofsa tokko as keessaa hir'iseetiin ni fudhatamoo hin fudhatu ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. 46 ka jedhu kana irraan balleessaa jechuudha. 40 godheen isin argisiisa mee amma yeroo tokko irraan balleessa. Sana booda 40 godhaa
save bakka jettu tana cuqaastanii save gootu jechuudha in fudhatu jechuudha haala isin argitan kanaan amma ni eeggannaa jechuudha kun haala isin argitan kanaan jechuudha akka hin fudhanne asitti natti himaa jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu maal godhuu qabdan maqaa wifi irra quba keessanii gadi qabdanii jechuudha manage network setting ka jedhu irratti cuqaastanii sambooda statics ka jedhu kana jechuudha qastii tanarra cuqaastanii isuma jalqaba DHCP ka jedhu kanarra deebiftanii save bakka jettu tana cuqaastanii save gootu jechuudha statics irra yoo jiraate isiniif hin fudhatu jechuudha kun amma haala isin argitan kanaan jechuudha connected naan jedhee jira jechuudha connect naaf ta'ee jira jechuudha walirratti haala kanaan step baay'ee salphaa ta'een jechuudha wifi bilbila wifi isiniif fudhatu dide haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessu step isa sadaffaatti yoo isin dabarsu setting bilbila keessanii keessa seentanii jechuudha maal gootanii gubbaa kanarratti bakka search kanarratti maaliif gubbaa kanarratti isin jedhe bilbilli hundinuu tokko miti waan ta'eef reset network jettanii barreessitu jechuudha hordoftoota kiyya yeroo isin gubbaa kanatti reset jettanii barreessitan inni nu haala kanaan isiniif bahaa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu maal gootan dhuma irratti gadi buutanii reset network settings ka jedhu ni argattu jechuudha irratti cuqaastu yookaan foonii keessan keessa deemtu about foonii keessan keessa deemtanii jechuudha jala kanatti ni argattu dhuma irratti reset ka jedhu ni argattu yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa asirratti reset network settings ka jedhu lammaffarratti ni argattu jechuudha irratti cuqaastanii sana booda asirratti gadi buutanii reset bakka jedhu kana yeroo isin cuqaastan kallatti maa yoo daatan keessanillee yookaan wifi keessanillee duraan dadhabaa ta'e ni haara'umaa jechuudha guutummaan guutuutti bakka dongora ta'e hundinuu haarayatti deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan steepii baay'ee salphaa ta'een amma kana hundaa eega sirreeffatan boodan wifi keessan deebitanii yoo connect gootan jechuudha hordoftoota kiyya 100% isiniif dalagaa jechuudha dhibbaan dhibbatti akka isiniif dalagu am sure jechuudha ittiin amana jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu isinilleen haala kanaan jechuudha bilbila keessan kan wifi isiniif fudhatu dide step sadeenan isinitti argisiise kana yoo sirreeffatan haala kanaan video kana sirriitti yoo hordoftan ta'e salphumatti bilbila keessan osoo nama itti hin kadhatin harka keessaniin jechuudha sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha nam tokkollee osoo hin gaafatin harkuma keessaniin bilbila keessan kan wifi isiniif fudhatu dide akka inni isiniif fudhatu godhatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya video yoo irra gussitan yookaan irra dabarsitan jechuudha tasuma isiniif hin galu jechuudha video daqiiqaa 10 daqiiqaa 8 suuta obsaa yoo dhaggeeffatan jechuudha waan maallaqa namaaf kafaltanii sirreeffatan harka keessaniin bilaasha sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya guyyaa guyyaan barnoota akka kanaan wal fakkaatu chaanaala kanarra ni argattu jechuudha hordoftoota kiyya viidiyoon kun akka isinitti tolullee gaa abdiin qaba akka isin gammachiisullee abdiin qaba hordoftoota kiyya namoonni baay'een jechuudha waa bilbilli kiyya naa fudhatu dide wifi naa fudhatu dide jedhanii otoma wifi mana jiru kan biraa rakkatan baay'eetu jiru jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu akka viidiyoon kun furmaata guddaa isiniif ta'u abdiin qaba jechuudha hordoftoota kiyya maamiltoota keenya kabajamoo viidiyoo keenyarraa bakki isiniif hin galin yoo jiraate komantii jalatti yaada keessanii fi qeeqa keessanillee nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna maarree viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufallee jalqaba kaafnee kan hangammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisuu fi akka warra baratanillee abdiin qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii hordoftoota kiyya namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoon dabalataa guyyaa guyyaan kontaaktiin keenya fi isaan akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like bakka jettu tuquu hin dagatinaa baasii tokkollee isin gaafatu like tuquun nuuf jajjabina sakandii muraasa isinitti fudhata waan ta'eef like tuquu hin dagatinaa isiniin jenna viidiyoon keenya kulleen akka namoota baay'ee bira ga'ee namuu irraa fayyadamuuf share waliif godhuu hin dagatinaa gruppii adda addaa irratti share godhuu hin dagatinaa linkii chaanaala keenya garee adda addaa irratti waliif raabsuu hin dagatinaa isiniin jenna akkuma beekamu baroomsi keenya kallattii adda addaatiin akka tamsa'aa jiru ni beekama jechuudha warreen gara peejii Facebook oksijii miidiyaa neetworkii jalaan Facebook irra na hordoftan baroomsa parsantaa 15 qofaatu isin qaqqabaa jira bal'ina baroomsa keenya argatuuf peejii keenya jala gadi seenaa profaayilma peejii keenyaa jalaan watch now barreeffama jedhu irra cuqaasuun kallattiin gara yuutuubii keenyaa dhuftanii asirratti barnoota bal'inaan baratuu ni dandeessu jechuudha baroomsa irra isiniif qabadhee dhufelleen asumarratti kan xumuramu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liiba